Ashama harka fuuna jirra jirtu nageenya badhaadhaa ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan nagaa qabdu bakka jiraattan nageenyi kiyya gaara beedachaa qaxxaamure bakka jirtanitti isin haa ga'u isiniin jechuun fedha. Bakka nagaan dhuftan. Sheer godhaa, laayik godhaa, fuula keessa na kabalaa maaliif irra namni haa dhufu. Akka namni dhufu yoo barbaaddani na kabala fuula keessa na kabala inni biraa immoo laayikii godha isaa booda namni iyyuu baay'ata hin dhufaa namni. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Margituudha maqaan kee? Akkam Jirtaa? nagaa galata rabbi akkam Baga jiraatti. atillee baga nu jiraatti. Mi wajjin sanyii. Maqaan kee magartuudha? Akka namoota bira ga'uu fi taab godha laayikii tuqa. Maashaallah maaltu jira. Taphnillee ni jira naa beellamanii turanii ammasitti kunuunsa kana wajjin taphadha ammas hin sheerii gootanitti. Eewudha maqaan kan kee. Ani reefuma nama sadii wajjin taphadhee ka'e dhugaa amma namni dadhabee jira. Giiftii fixatteerti ijoolleen. Yaa kee giiftii mini taabee masiyaa godhanii amma dhufa amma namni dhufutti anillee nama eeguun qaba. Anuu namallee hin qabu. An tasuma asirra dha'e malee namaan deemaa rafaa dheeraa bari. Akkanuma si dubbisuuf. Itti naa jabaadhaa. Kunsa giiftii kuufesicha leenca fudhataa olee dhufee kuufee ijoolleen jalaa giiftiillee fixxee karaa irratti na argate beektani miskiina waan qabne karaa irratti na argatee dhufe. Dhugaa rabbi ijoolleen reefuma yaa'uchaa malee hin jirti ijoolleen garuu nama deebi'ee itti gatuun hin danda'amu. Garuu qixaatiin illee dhibbaasa kan jira illee hin beekta. Kanaaf obsa siyaa kennu taphadhu akkanuma. Garuu yoo siif kennamaa fi mushkila. Kennaa fi leencallee. Ayyee waan inni jedhe warra si biraatiin immoo margitu fooloo godhaa jedhiiti dhaamsatti naa dhaame maaliif ree kiyya aaraa waan ta'e reefu banamaa kun. Aaraa jetti. Amma seen wal jala jirraa baraniif ati si beeka aaraa miti. Garuu si haa godhanii rakkoon qabu kuma dhibballee si haa galchanii. Ati meeqa qabda nama meeqa qabda fooloo meeqa qabda. Ani fooloo naa godhaayyuu hin jedhu dhugaa. Kuma lama qabaan. Ani hore meeqa qabu. Ati hin laalame. Na argitee beektaate irratti torbee kana keessa malee. 4,777 qabda. 5,000 jechuun xiqqoo shooyi. Garuu ati aaraa miti jechuun jirta irra na argitee torbee kana malee siin jedhaa bara. Maaliif ati wal jala irraa bare? Jechuun si haa godhanii waa inaafaa kee qabaa dhugaa godhaa fi namni tokkichiin Oromtitti bareedduu sanaa fooloo gataa fi namni hundinuu. Yuutuubii kiyyaallee itti naaf hima kaachuma. Abiyyee yuutuubii isiillee sabiskiraayib gataa fi anaallee warri sabiskiraayib gataa fooloollee naaf gataa anuu siif godha rakkoon qabu kiyyallee godhatillee. Ayyee isa warri as jala jirtan hundi keessaniyyuu fooloo waliif godhaa. Inni biraa warra yuutuubii qabu deemaa maatii ta'aa fi wal malee hin qabnu jechuudha. Yaanni keenya nuti ijoollee Oromoo moof mo'atamu osoo hin taane eessaan akka wal guddifnu barbaada. Dhugaa keetti yaada gaariitti gadhiisee. Baga nagaan dhuftan haay. Ijoollee. Galatoomaa ijoollee soo dhugaan ijoollee na biraa deemteerti bara akkamitti.
naaf jiraadha garuu haganumaa namni hin jirtanis yaa. Ammummaan jiran kaa Eet ijoollee qixaatiin dhabarrallee garuu turtanii dhiifama. dhibbaa gadi hin jiru yoo namoo illee barbaadde dhibbaa gadi hin jiru. Yaa kee ani qofaa kiyya simma dhugaa keetii qashtiitoo Dhibbaa dhugaan naa bulaa hundi qixaatiin keessanii. siif galaafni dhibbaa gadi hin jiru Kitaaba nuti hin harka qaxxaawaatiin hin qaxxaatu jedhi. Anillee nama na beellamee jiraate xabuma dadhabdee illee jirtaate quuftee taagiisti illee quuftee jirta. Mee keessaati yeroo ani waa fudhataa oolte keessaati nama tokkoon naa beellamee jira beektaa innillee xiiqii na qabsiisee jira. Garuu Oromoon nan gatu jedhee ni yaada. Atillee giifti fudhataa oolte keessaati ol naa darbe ishii mucaan tokko hedduma kaleessa natti fokkora kaleessa hunda namo'ee har'allee siin mo'aa jedheen. Hayyee ga'oo namoosistanis yoo mo'essi namo'ee somaa miti innis keenyumaa ani itti inni naafunallee aamo'u garuu xiiqiin immoo dammarra mi'oof jedha Oromoon. Kanaafillee akkana jala dhaabbattanii hordoftoonni keellee ani kan isirraa kaasillee kanumaa fi sinuma kadhachuuf. kadhaa dhufe jettaa. Kadhaa dhufe immoo dhufe miti kadhaa dhufeeti hordoftoota keetti naaf immoo margituun tapha xiqqoo qabdi. Akka bira dhaabbattanii naaf eegaa. Yoomiin. Ammuma kana. Okay. Tokkuma kanaan baata. Anillee boru sa'aatii 9 qaba boruun badinkaa akka Dubaay isaa 10tti akka Suudiif Kaatarii sa'a 9 Beeruutii Hoomaanii kunniin tokko na fakkaate. Sa'aatii meeqatti? Akka Dubaayitti sa'a 10. Dubaay sa'a 10 Suudii sa'a meeqa? 9. Sa'a 9 hundi keessanii lagurra keessan siin calawu. Sabboonaan keenya mucaan keenya qabaa boora akka biraatti hirmaannu hundi keenyayyuu warri qabdanis hundi keessaniyyuu nu beeksisaa keessaanillee nu barreessaa sinfaana jirraa ol bira jirraa jedha dhaamsa kee. Akkasi kaa bareedduu rakkoon qabu yoo keessaallee hin qabne laayikii sii goonaa si bira dhumne si jabeessa. Yellaa kottu deemiti kottu giiftii qabdu keessaa immoo meeqa naa kennita. Yoo nama na jala jiraachuu dhabu taate maafii mushkilaa si gargaara. Nama na jala hin jirre yoo ta'e. Jabaadhaa ayyeeshish nagaatti ayyaa haala gori gaarii daddabe asumaan kottu as gori akka hin ramne. Yaan dhufaa deemu rakkoon qabu. Ayyeesh bayi. Ijoollee Bayi siin jedhe dhiifama dingata tafaan ina bayi. Maali? Ayyeesh baganda geeniyyuu. Eessa jirtaa? Jadi gamma taphatti jiraate. Wallagga jira, wallagga ba'aa jira, wallagga ba'aa jira, wallagga ba'aatti dhaladhe. Eshi deemu rakkoon qabu. Maal jetti qara baga dhaqin jetti naa rabsite? Wallaa sin arrabse mini bayisiin jedheetuni jechuun xiqqoo ishee. Kanuman jedhe wallaa waa biraan jedhe. Okay, hawwiyyee bakka hin baash. Hin baatu isaati. Okay, hin baa hawwitu. Itti naa himi ka ijoollee simbiraatti gara margituu deemna jedhi. Shamarran tiyyeen illee hundi keessanuu mucayyoo tana bira hin deemna. Diqqoo haa waliin mari'annaa ishiin baatu jennee haasaafne. Deemna waa daqiiqaa 2. Ayyaa dafaash sin eega. Yalla. Ijoollee tapha keenya itti fufaa isin ammallee taaf godhaan jirtanii taaf godhaa kaa maaliifree nama beedduu bira naaf haa ga'u inni edda ganamaatu taa'ee gartaa'ee kadhataa ture jechuudha mucaan wajjin seenaa jiru nama gartaa'ee kadhachaa ture anoomaa tokkollee hin qabu suma argitan kana nama 9dha egaa salgan kana keessa jabaan tokko yoo jiraate akkam mu'uunan beekaa nafaana tura sheeritti godhee dhufanii barbaada mucaa karaarra. Saamii yaa kee taphachaa jira kunillee.
Taphataa jira. Hanga inni dhufutti sheeriidhaan na bira dhaabbadhaa. Nama wajjin taphachaa jira bara. Anaaf beellame argaa feetu. Warreen beellama namaa qabdanii nama biraa wajjin taphattanu maal jechuudha? Maal jechuudha? Edda ganamaa kadhataa jira kan jedhan diida keessa dhagee turanillee. Ammasitti hin deeminaa asin sheer naa godhaa. Na kakkabalaa. Na kakkabala. Yaa jirtan kaajoollee yaa jirtan. Arrarararara. Intaane akkam intaane dubbiin. Rabbi intaane akkam. Hello, how are you? Jamal. Warri jirtan ammasitti amma mucaan dhufutti follow godhaa. Ol follow godhaa. Warra subscribe qabuuf godhaa. Daddafa. Yaatanii sanuu yaa'u jirtani. Yaake maalum. Wah. Beellamee sadaqe sa'aatirra kukkemmoo nama faana taphachuu jira bara. Salaamu alaikum. Akkam. Nagaa walla alhamdulillah. Sagaleen kan kee dhaga'amu jedhaa jiran. Namicha adii shammaa ariitee. Yaake nama biraa wajjin hin taphadhu saba biraa wajjin. Ka Oromoo giiftii Oromoo bichaa barbaadda? Taa'e kan bargitu ta'e. Nangao kan Oromoo. Oromoo kasii gaa malee. Ka adiilleetti manna jedheeti. Maali takkeetti nati achiin deemtu? Haa? Mee sheer naa godhi ka. Atillee sheer godhi ka nama fidi ka namni hin jiru. Mucaan edda ganamaa sirra kadhata naan jedhani. Akka. Mucaan ni jira garuu? Ayyee bareedu. Inni jira nama biraa wajjin taphataa jira baa. Ede namoo eegalee arrallee simmoo jedhee Wallaahi. nama kadhata wallaahi irra taa'e. Simmoo. Sabbi simmoo jedheetu Was wallaahi laattaa irra jiri. ta'a. Ilaammee Keefi simmoo. ati Jet. deemi. Nama zeemee nama Maqaa siisa kana waasabaa. namallee na sabasabda jedhi jeegaa jirti margituun jedhiiti dhaqimee wallaahi irra jiraate. Gurbichi Ijaa moo? idaa sanan beektaani? Ani jala hin qabu isa kan. Sumaayilee abdii kan jedhu sanamee dhaqe. Ijoollee keessaan kan beektu Ismaa'eel dhaqana Abdii. waama. Inni dhufu inni saaf hin beeku ISN maa. saayitii ani 10 walakkaa jedheeni saayitii nama kutee jira saayitii irra taree jennaani bar. Yoo inni kute ka biraatti dhufaami moo? Ay.
kabraa kotta. Ah. Cuma akkasumatti kokkoree bulee kana barirriba malee na bushee ala sadi deebee na mo'ee ala tokkitti Arguu jira bichaa warra akka mo'ee. ati raftee hin jirre ni beeksiftaar. Beeksisaani Ni beeksifta. bar fiiginaan Ijoollee mucayyoo tan. Miyyattii tanaadha jechuun. Irriba raffisuu qabdan dhugaa. Raftee hin jirtu ijji isii uluun diimateera. Sanuu akkas naan jedhee bara. Fooloo godhaa jedhaa jiranii fi hundi keessan ijoollee fooloo wal godhaa. Yoosef inni nagaa Dafa godhaa. foolollee godhaa jechuun. Waan giiftii illee itti yaada. Waan inni jedhamu dhageesse dhiirri naannan jaallatu. Ani Dhiirri nan jaallatu. Dhiirri nan jaallatanii. An dhiira naa hooyyaayu beektaa. Inni waan inni jedhe beektaan dhiira tokkos of jalaa hin qabu hin jaalladhullee shamarranuma koo jira. An garuu isan jaalladha. Ani isan jaalladha. Kootti na bira raf jedha laala gartee. Gurbaa. Jaafee kingi. Lafti guyyaadha. Guyyaan raffisuu barbaadda? Dhiisi jaarummaan kun naa raffisu yaaki. Isaanii kan namoosiseedha. Taa'e kaama isaatii hirribaan geenne maa adumaas keessa jirtu rafta? Jaafee algaan afamne qoy jaafee. Amma waama mo'achiiftee. Algaan asirraa jaafee agasiif ka waan giiftii kana ijoollee sheeritti godhi. Wallaahi inni ergarree bar tokkoyyuu isatti nama bo'ee namoosise inni rafee jennaanuu nama wani. Wallaahi jedhe. Wallaahi inni rafee jennaan nama warratti. Maashaallah. Haadha kaasii kiisa ka balanti ta'u. Ani kan na dhibu bar namni beellama namaa qabe ooyyee. Ani kana aarsu maal akka ta'e beektaa? Ijoollee ta'e na qabu. Araba fajala deemtuun na aarsa kun asuma keessa bar nama kennan laalanii beektaa? Araba fa laalanii. Araba jaayii baay'een ilaalanii jedha yaake ijoollee warra waan ilaalanii waan isaanii dhiisimee homaan jennatti. Dhugaa na aarsan sirrimatti. Jaafee kingi maa waan dubbatture irraaftee moo akkas jennaan? Jaafeen barna jalaa rafuu hedaayyuuti. Wallaahi mucaa irra qabsiiftee jiba. Inni na jalaa ramnaan bar lafti hin taane naaf akkuma daan hin rafiin bulaayyuuti. Dhugaadhaa barafillee qalbii jettaa. Ani qalla dubar dhugaa itti jedhama. Jaafee agaazii waafamuuf hin deemin dhugaa rabbi jaafee. Mi'attiin har'a qaaraalee qopheeffattee dhufteetti. Gubachuu hedduu jechuudha jaafee. Yaaki jaafee rafee jennaan akkamii hin beeku iyyuudha. Mee kottaa talla gormee mijaa sanatti dhaqinaa waame maqaan sitti ergama. Mucicha moo? Ni dhufa jetteeti? Akkasitti riba malee na bushee moo? Mee qabaddu nagaa sitti fiigu. Har'a ni rafta. Saamel Abda jedhaan abbo. ISM AILABD. Daddaf. Obsi meeqa? Barreeffadhu sitti himaame yaake maqaan tokko tokko qunnama Maali takkitti ati achi hin deemtu. Maal jajjarte meeqa? ISM. Maskenoni. Daachiin jirtatti. Nijaama kana takkaa jaatinarraa boottiidhaan akka bakka haa tumu narraa daddafame.
Arra mijaa kana immoo hin hafee daqiiqa hirribummaan iyyuu irra jechuun qabatte dhufuuyyuu qo'ee qabachuu jira achirratti qabime achirratti qabime I S qubee xiqqaa isaa maalirra geesse? i obsi i jette i Eessi afaan oromoo baanta wanta ingiliffaa baanta Ingiliffaa eenyu jedha maqichi yaake Saamel Abdaa jedhama. Saamu'eel saamili isaatii garuu ee ay saamu'eel moo saamil Saamel mee qabadhu ai sitti godhin hima yaake namaan galu maqaan tokko tokkee kun saamil la saamil jette ay jedhime essi essi emmi emmi ee e ay ai elli elli ee bi ebi da di okay di ee dha kirri jechuun afaan oromoodha bara. ni beekaadha afaan oromoodha Ila deemi gadaddafee margituun si waamaa jirti jedheen. tolaayye nin naga Yaake jaafeen deemee khalaas. Ijoollee sheer godhame sheer godha qaba ajaa'iba gaabbi. Ba'uu miti kaa ijoollee. Hai yaa'u miti na dhiistanii yaa'u keessan osoo hin taane sheer godhanaaf takka akka na dhiistanii hin deemne. Na dhiistanii hin deeminaa. Siyaadaan bullaa malkanii guyyaa simannaa ta'ee jiru kiyyaa. Dambullaa malkanii guyyaa deemuu eegaatanii garaa sini nyaadhu yaafannaa taachuu. Araara rabbi garaa sini nyaadhu. Dhugaa rabbi garaa sini nyaadhu yaa jarana wallaalee malakuu. Mee daddafaa haa ijoollee. Hai. Yaa jarana wallaalee malakuu. Awallee siidimii malakuu. Amanni gaman. Jaalalli jaalatti kunnaa. Maal taatani? Maal isin godhe hoo? Mee daddafaa. Akkas kun gaarii. Akkas gaarii miti garuu gaarii miti. Asitti ijoollee okay komentii illee barreessaa kottaallee taphadhaa. Mee yaada jirullee haasaa.
nagaa galata rabbii akkam isin fayyaa jirtu annagaatti jira mee na biraa hin deemina tapha wayiiti jira nama naa beellamee jira na biraa hin deemina hundi keessan مرحبا. Mujti funge akkam nagaa keeti nagaa jira ka beetanii ni ederre banaan bushin bule mijaa wayi arra naa beellame daboo kadhataa oole amma garuu ani eegee dadhabe kuna akkasina isuma barbaadu jira saba biraa dhufuu jira an saba biraan barbaanne ijoollee ammasitti sheerii godhaa kaa kottaallee taphadhaa nanaa sobsiisaa kottaati kottaamee namni tokko seenaa amma ni dhufutti maal eddeen kottumee tokkoon keessan samiiraa kottaati samiira kossee argee jira ayyee kottu siin geeshaa kottu kan nageeshi jettu kottu seeni sansalata sana dha daddafa maa siniin jedhe mucaan warri ergaa rattanii lachumaan haftanii maalin hin baanneef wallaahi taa'u jiraan eeguu isaatu kijiba jedheen maal naan jedhe maal jedha mucaan yaa keerra jira akkam hin jirre falaas edderra hin jirre rakkoo hin qabu namni biraan hafee kottaa taphadhaa yaada keessan kennadhaa ayyee labbisaa balleessu lammeeffumaan hin deebiin iyyaas kottaa seen argaa kee jedhaan nama beelee warraa Hai Magartuu, wayye bareedduu akkam akkam jirtaa? nagaa jira galata rabbi kottaa warri nageessisis jettan kottaa taphadhaa Oromoo seenaadha. Hundin nu jenneetuma seenne nus. maal jette Ol seenaa jedha Oromoon nooraa seenaa jedha. Seenaa nuun jennaan immoo seenneen jedha. seenuu qabdan dhugaa keeti bareedduu ta'e Akkamatti? nagaa jira galata rabbi akkati Jira dhugaa. Baay'ee namatti tolta jira. dhugaa. Awoo namichi muudii sirra qabatee badee. Argamee uummanni itti seenaan jennee uma seenne. hayyee damma kiyya galato namichi barriin sodaate maal ta'e jedha guyyaa guutuu kadhataa oole jedhanii barri wallaahin irra ijoolleen dhufan keessaan natti mani micattin wayii akkasitti qeerroo kadhataa jirti qeerroo namoosisu heddi qarreeko jedhee akka tokko taa ooledha wallaahin irra wallaahin Maa abbaa isaa badaree amma maal dhufure? ani maal beekan isheen qeerroo abdatte ani immoo sin abdadhe jedhedha wallaahi anillee takka argee beetta yeroo sana dalagaa qaba jedhi nagaama Hin dhaga'ama. akkasitti naa beellamee narraa hafe ka edes ala sadii deebee namoo eebettanii tokkitti bichiite immoo sadii deebee namoo natti dhaadhate
maal jedhee isinitti hima. Daraartu amma daraartuun boyaa dhufa. Maal jedhe? Yaa wal barannee bar magartuudha wal baranneerra. Friendii turre duraanis. Lakki boyaa dhufu boyaa Daraartuu ni taphattaa waliin dara. Oh geemii waliin taphadhaa to'etta. Nama ni qabdaa? Eh? Nama ni qabdaa? Ani dhugaa ani keessummaadha tiktaakidhaa fi biyya nu barsiisaa malee. ayyee damma kiyya rakkoo qabu. Har'umaa si buutee? Har'umaan as bu'e mana magartuutti. Ayyee baga nagaan dhufte. Magartuun qabna. Ayyee hundi Galatoomte. keessaniyyuu daraartuu fooloo godhaa ishee. Hundi keessaniyyuu fooloo wal godhaa. Yoo ishee yuutuubii qabaattillee ilaala maatii ta'aa fi hundi keessaniyyuu Thank walii you fooloo godhaa. magartuutiyya. Thank you dhugaa. Galatoomatillee bareeda. Magartuun ta'e qofaa maati? Magartuun tiyya qofa dhugaa. Baay'ee na fakkaatti wayitan laalu. Kan hin jedhu dhageessanii mirra geeminnaan jedhan ijoolleen alma salphise gurbaa sana yaa rabbi isaa salphisu. Hin mul'attu akkam fakkaatti maal? Magartuun baay'ee na fakkaatti. Obboleettii tiyya ta'uun ooltuun beekamu. Dhugaa waaqa. Eh? Dhuguma jettaa? Yaa. Ayyee beesinima keessaa warri hin taphanna jettanii maaliif namni yoo isin akkasiin dhuftanii sobduu baay'ee hin sobu wallaahi hin sobuun ijoolleen ragaadhaaf hin jirani. Ni soba mucaan sun edaa maal dheedhee natti dhaadataa bulee mee gaafadhaam zeeni. Hin sobdaan sinaan jedhaa jiran rabbi. Sobaa miti. Warri jirtan ragaa namaa dhugaa rabbi dhugaa dubbadhaan takka sobee hin beeku rabbi. Argaa isaa ta'u. Dhugumatti sobaa farii. Kaleessa walii qaxaranii jiran kaleessa mo'atee inni ni jira. Kunuuti kanarra maal barbaaddarree jirana? Kalee mo'atee ni jira. Har'a eegaanii turtee jalaa hafeera. Akkasitti beekaa kaa Oromoo kiyya lammiffaa nama tokko kan hin beellamu namaaf hin beellamu nama dhufe duukaa taphadhaani. Oh sentee taphachuu fi amma? Tapha barbaadee barani sababa taphaatiis taphaafan dhufee bara. Naa beellamanii irraa kan ani immoo silaa kana injifattu nan beeka malee na seena yugaa beekamaadha akkanuma hin tawaddaaddaru. laa moo fi moo daroo daroo Oye nafse. moo mo'atamuu miti beektaa? Yaa. Maaliif reefooloon qilleensi guddataa namaanillee wal barattaa dammoo liibii dhufuun namaanillee wal barattaa fooloon qilleensi guddataa jijjabinallee si ta'a malee mo'uu miti mo'uun maal faayidaa hin qabu yatillee innillee mucaa keenyadha itti inni naafu jechuudha. Eegina qabsiisa malee ani inni nama atelli namni yoo kayallee yoo liibii kennanii fi dollaara yoo yaafate keessa marra koo qaba qabeenya Oromoo qabeenya keenya. Yaa dhugaadha. Ani hin beeku iyyuu dhugaa. Ani seenetti sin beeku laayifii akkuma sin jedhe. Tiktaakiidhaaf haara ani akkumatti seenan iyyuu hin beeku. Kanaa yeroo keessi barbaadeetuma sitti erge. Innaa taphadheen beeku malee gaarii ture iyyuu. Meeqa sii galeera yuutuubiin kan waan hin kee fooloon kee siif ergaa ofi. 1,715 Fatayyaa ol si baasaati asiin deemi. Ammaa miti nafsi. Ammaa miti magartuutiyya. Magartuutiyya har'aa miti. Boru waliin seenna proogiraamii goone. Boru si wajjin seenaa. Amma iddoo sitti agarsiise anu hin jirallee makiina keessa hin jirallee bakka wayii deeme. Kanaaf iyyuu jabaadhu foolollee si kakudhanii. Maaliif Galatoomi maarre si ilaala xiqqoo ishee amma sappoortii si godhaan asiin. Ayyee rakkoon hin jiru taphadhaa. Tole amma si ilaalla nama barbaadi nama waliin taphattu. Eshi lubbuu kee. Galatoome ayyee jedha. Atillee naaf galatoome hin badin keessaan na dubbisi haa.
Maali hin ga'u gubbaatti dubbistee maa keessa? Eh? Gubbaatti dubbistee keessaan hin ga'u maa? Beekottu mucaan tokko siin dhufa jedheeraati diida naa godhi xiqqoo siin deebisaa boodarra. Warra si bira jiran hunda immoo mobaayila irraa fuudhin afaana taasisa. Alatti jala kutaa? Eh? Daraartu maal akka uffattee keessa Daraartuun si waamaa jirti kottu siin jetti. daraartu sana kana isaa maaniin dhufaas ni dhufaas. Daraartuun kottu barreeffama wal gargaaraa siin jedhaa jirti mee deemi. Keessatti hin deebi'a. Si deebisaa. Hudii deedda faanaa deemaatiif daraartuun illee jechuudha. Salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Akkam نجاة مقرتو nagaa alhamdulillah akkam جرتا كا jira galata rabbi. نكتا ورفت كام كتتتم أنا من وجلان جيرو Na jalallee namni hin jiru yaaki. نعم ميكا جيرا سجل Nama saddeet ها ناقودي أفرناكين rakkoon qabu deemaafi. يا Seerii godhadhaa kamaan rakkoo qabu. توكا إيه توكا جون أنا ما بسيبه Kan isaatiin jedhan dhagaye kana dhiisiiti afaan namaa dhiisiiti acaaluurra nu faayii jedhan maal إيه نجر mallisaa kullee koka jedhurra nu buuti. ما في ورا نجلا جيرو إيجو كباني كيتين أتش سجل تاني ناجي جون دنده Warruma sinjala takka sedhaa jira. injera warri tokkichi naan hin jenne warri na jala jiru nama tokko na jala jira nam tokkichi naan hin jenne Jedhee jira sitti hin dhageenye. ana ma masiiba Dhaggeeffadhaa waan siniin jedhan maal mallisaarra nu buusii sin jedhaa jira. الفنانة العداد بالتنزار والطبلون بدق اصفار العداد بالتنزار Yaa kennisaa keenya mana sin jedhaa jiran. ya Nisaa keenya miti jedhaa jiranii. keenya miti Eeha la eenyu ture kan afaan sirbaa turte. suudaanii moo Laa micaama keenya jaallatee na dhaggeeffata malee jechuudha. Maal mallisaa fidii? jaartii tiyyatu suudaanidha saniif Yaa kimaasi taane ijoolleen Oromoo. ijoollee oromoo nagarree yukaan amma si argaa jiraa yisu mee tokkichuu namni tokko na jala hin jiru nagartu laalammaa jibe kanaaf na dheessan Maaliif qillees tarreema? maantu hin heree mee nama afurtu na jala jira namni afurii kun mee maatu qoddu Seerii godhadhaa fa'aa keessa. sumaan seente onneeti yafuute jalalaan moofame har'a argaa ijaatu qalbiin sinna buute Abbo taap godha ummata mataa qulfii yookaan yaa'aa jala
takka takkaan asii yaasu malee nuun taane. Duukaa warreen jala jirtan. Yeroo tajjitaaf godhaa jettu warri kan keenyaan moleen warri na jalaa moleenca kenninaaf jesiin jedhani maal jettaati. Leenca sii kenna. Tanaa giddii sii Abaaboo naa kennani. qopheessanii ta'aa jiranii bar. Sadiin sii kennan tanaa giddii sii kennan. Aasha galatoome. Taabii kana baraan shuma bichaan iyyuu si geessi namni baay'atee miti sun taabii. Aasha mangistiidha. Ayyaantu gattu. Anaaf galatoomaa sinnaaf siraadha. Qaqqaaleewwan kiyya. Thank you. በጣም አመሰግንሻለሁ እኔ ቆንጆ። ገለቶማ Oduma sinna man qabu jettanii zaawwakkattanii inni sila darbe sila na caale. ገለቶማ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፎዚያ ገለቶም ቴንክ ዩ Baay'ee isaa hin galateeffatiin abaaboon harka keenya keessa jira jedhaa jira nam. eenyu jedha Abaabilee. Absiri yaadiin nama waatta lammeeffarratti. Iftu baate fakkaate Fozia maa kolfitaa Daraartuu. maal jechuudha? Eessa deemtan? Yoo ammatti namni biraan. Hundi keessaniyyuu naaf galatoomaa naaf jiraata. Hundi keessaniyyuu. Tap. Sabboonaa baalee. Wallahi. Galatoon. Baafama na kana. Sabboonaa baalee baalee. Wallahi. Irra kan baga jiraata. Naaf jiraata waggaa kuma kun. Yoo harki kun dhukkubde malee gadi makasa. Yoo harki kun dhukkubde malee waan biraatti hin gaafa. Gootuma keessa nanaa dhukkubu kan. Dhukkubde harki. Sagal jira bara. Anjaa jira. Ha 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 ha. Para sagal jiraan nageessani. Ya nana beti bami hoji merkan sibole sida ya Sagalee muuziqaa xiqqoo gadi qabaame. ma ndagamu Sagalee gadi qabaa muuziqaa xiqqoo naaf ufe sirrayu cufe ga sidabbare ba sidabbare Ijoollee kudha lama jira dafaa hai. Nama shanii bara nama shanii. gadi kabika sudu Lakka nama kudha shan galee nama kudha shan galee harka rukku. Maal taatan kudha shan galee? urji gattu ka sigalatu Maal taatan? Kudha shan jira. galatoma nama sakinalen ama sakinalacho Kudha shan jira bara. Akka isaa sin kadhachuu didee maal taatan? Bari micittii kan keessani. Micattii keessanii bara ijoollee. Sinumaaf dadheetti seenee bara nama biraan qabu. maalana to kaisaniti miti Ati kan isaanii ni qabu. aslali kaisani tawil Sirba Sudaanii dhaggeeffattaa kan seenya taate. Na kabalaa ofiin of kabalaatu sin jirtanii. Hai. Hararraa. Beerri kan keenya ta'uu kee maaliin mul'i mirkaneeffannan? Daddafaa. me baasati waanuma takkas fidi oo takkas fidi ilma abbaa gadaa ta'uu kiyyala Daddafaa.
Jarana. Laastikii nutti fiddan. Maal isin godha jaran? Arara. Hai. Nama shanii baraasin. Maal taatan? Maqaan si waama nama ja'an keessaa 15 jira bara. Gara isaa deemtammoo. Isaaf deemtanii jiran akka okay galatooma waa maraafu galatooma. Nama lama bichaan naa kennee jira amma kammaatti nama ja'aasin garuu. Muzeenii fi sabboonaa baalee bichaan naa kennee jira nama 7 irraa. Jarana 15 jira bara lakkaawee gale. Bara jus nama 7. Inni bar nama 3tu 15 gashi. Leere yaa goota koo. Anjallee fayyaadhu yaa goota koo. Obboleessa booyyee yaa goota koo. Ata nama kabalu jirtaa yoo mergarti kula na mergarre bar. Obboleessa booyyee yaa goota koo. Jaran nan danda'u jadi saa danda'u amma kan bara 15 jira bara jira. Akkamitti jaran kan dadhabu 15 jira. Galatoomi. Waan dalaydanii geessitan tokko maafumaaf duuba deessitan galata qabdan nu bira. Inde qomni yoo si dhukkube anaa fi Oromoof si dhukkube shiyaani. Oromummaa si dhukkubsee bara. Ina kubanno dhukkube jedhan sin garuu namni tokkitti 15 gashee fi baraasin. Dhugaarratti maal tokkitti dhukkubsa? Fidaa waan tokko sin gaafatu. Gadi baasa. Lakkaawee gale. Warri teettanii laaltanillee matuttuqa laayikiin olaasiqu laayikiin kiyya 2,000 galuu qaba 2,000. Laayikiin 2,000 galuu qaba. Na boosisani ayaa galatuma. Kun isa dhumaati haa? Kun isa dhumaati taphni ammaa jechuudha. Tokko olmoonee irraa kun ka dhumaati. Kun ka dhumaa waan taateef natti jabaadha wasaanyiin kana. Natti jabaadha. Kan inni jedhu dhageessanii waan inni jedhaa jiru. Kadhumaati naa jabaadhaa jedha ijoollee isaatiin. Naa jabaadhaa jedhaa jira. Kun akkam nagootan duuba ni iyyaa gadi bahee makuuku jechuu. Sheerillee naa godha na gargaara wallahi. Kuma ammallee finjaalaa jira. Laala na dursiteerti. Kadhumaa waan taateef na dursuu qabdu. Namooyyuu qabdu haa? Nama 7 jira namni 7 kun gattuqa. Eestartan urjii. Eestartan isin hundi keessan. Hojii haa tulte. Amma summatuun dubbadhu iyyuun beektan. Eekin dammarran yoo waan inni dhageessanii. Tuqaa nama 10 jedha barna jala kan jiru nama 10 jedha namni 10 kun odoo tuqee meeqa dha? 30 dhaqa bar. Tap godha. Erroo itti mudda. Oromtitti gattuqi. Karaa galaadha baraa jiru. Karaa galaadha dhugaa rabbi natti jabaadha. Kun malee hin qabu na caalee jira. Thank you. Galatooma galata qabdan tuqa. Kun kadhumaati kana mooyamuu qabu dhugaa. Sumayya. Abdul Qasim, Abdul Qasim. Gattuqi hin bayini gattuqi. Muhammad gattuqi. Gattuqi. Wallahi lammi fana moo'ee jennaamu. Challenge dhufee jira. Filaaworii namni qabdu filaaworii. Challenge. Ani sagal jira 15 galee ani sagal jira. Wallahi namootni beekadha. Filaaworii takka. Challenge tana filaaworii takka. Yaa salaam. Akkam jirta sabboona. Dubeedha wallahi nagaa jira alhamdulillah takkami nagaami. Wallahi tokko jirtanii. Gattuqa. Kadhumaa waan taateef mo'achuu qaba. Dubiyyee mo'achuu qaba dubee. Thank you galatoom. Faate jiruu keenya dhufaate namooti. Challenge kanatti odoo fayyadamne warri qabnu. Waaw galatooma.
يا ملك وسنبدا شوف تمانوبي ونوبي يا شمالك وسنبدا Diddamii tokko silaa isaa ga'een qaqqabu ona qaqqabsiiftan hin qaqqabsiifa yoo dhiistan deema akkuma. Isin cungaarraa mana gufuu mana cungaarraa na qabbanii isin beektanii. حسين احمد واو قتك حسين Argaa jirtuun diddamii tokko sagal 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 diddamii tokko sagal. نانا كبود انتلت نانا كبود Leenco Fekiriyaa galatooma dafa jalaa dhaabbattee jirrattiin isaanii mo'a qaqqaba diddamii tokko guddaa miti. محمد قتك 15 geessan 18 geessan hayyee akkasiin beeka. اوه نبيرة جيت Diddamii tokko ناتي جواد diddamii afur jira haya. Baga naa dhalatta naa jiraadha ammallee dabalaa jiraadha dabala diddamii afur jira. Cuqqaalaatti كوني كادومات galatooma qeerroo مصطفى يقرفت قتك مصطفى قتك jirtan sabboona balee baay'isa jirtan. Diddamii afur jira diddamii afur na cuqaasa. مويو كبارا مويو كبا ايوه مويو كبا مويو كبا حتى نموني مويو كبا مويو كبا جوادا Namna baaboo qabdu yoo jiraate natti def hawa qabaatu hawaa warri waa qabdan lakkaa irratti dhumate. Thank you باي غلطو باي تكوسي غلطي فا دوغا غلطو سني فوزيا بالي غلطو سني غلطو مفات thank you غلطة قبل نبيرا غلط اما قطعت نجرا Da tokkitti dabalanna tokko irratti na qixaaxee yaa. لا تبلي سدي تبل Afuri tam. tokko namote nadagay tokko namote nadagay faduka tokko namote lama singo jira kadumatu singere jira duras wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh fawziya galatomi wallahi sanyiti galato Amni afurii siin jedhe tokko bicha nama ko. la ina dabamu yo yatte demu ndande sera chapta Ina dabamu. yalla de Ayyee maal naa dabda. na Maal naa dabda waan salphaa. tokkoffa filtarii godhat lammaffaa sirba banattee achi garagaltee sirbite sadaffaa qaaraa nyaatte Afurii billaa. Akkam qaaraa si nyaadda yaa. kalaas qaaraa tokko Sallammee kan jalqaba maal jette meera naa deebi. filtarii godhatte filtarii fuula nama guddisuu waan tokko kabiraan ajajji waan mana jette hunduu naan taa'e naa ajajji. sirbitu kaasee ishii sirba banatte ishii filtarii godhadhu ishii qaaraa tokko nyaadhu Injiru na bira qaaraan qabu mana. ishii achi garagalee girgiddaa san gisee kudhanarraa Arabii narraaf walla. okay sanyii okay Waan biraa na qixaate yaatti waan na tokko yookiin ammaas maqaa waan ana gaafa dhugaatii naaf deebisaa. kunoo sii deebisee jira fooziyaa Dhugaatii na gaafa. ishii ka'iiti harka akkatti qabattee qucci bidiggi jetta gisee 10 teettee kaat
bootaan naa mijataa miti sanatti illee yaade. Garuu ni hin bartedha sana naa ta'ee jira garuu bootaan naa mijataa miti. Haaraa rakkoon qabu sanyii galatoom jira. Rakkoon qabu illee. Deemi yalla naan taane. Shuu naan taane adabami. Inni adabamu kana hundi isaa naan taane. Osoo na adabdee yoo akkam naan jechuu eddaadha. Shuu yaani maal jechuudha akkamitti seera tapha akkamitti nama wajjin taphattan adabamu jetteetin hin deemti. Itti waan sirri naa adabi kaate. Indee kana hunda sii qayyaree moo kun himee maa sidii mateettee kaateetin hin akkanatti yoo kana godhatte shuu miskila. Teettee ol kaate gisee godhan. Kaayoon. Taphatti dhiyaachuu dhabuudha malee ka taphatanii siin jiran maa inni adabamuu didu shuu haasa. Siqachi balli haaraa teessorra hin ta'u. Teessorra hin ta'u. Hin ta'u. Yaake bootaan naa mijataa miti yalla nan cinqini deemi. Ishii qaaraa tokko nyaadhu qaaraa takka nyaadhu. Hin jiru na bira hin qabu warra qaaraan. Silaa hin qabu. Maaliif dhuftere? Qaaraa qopheeffadheen dhufaas immoo hin dhufere. Moo'amuun dhufeen. Namoonni kan moo'amullee jira bari moo'ana bichaaf hin deemanii moo'amullee jira. Asitti eeggaaffiin biraa hin jiru kanuma. Wallahi baay'ee garaa nama nyaata. Yaake. Namichi maana cinqa ijoollee na bira taa'e. Namichi maana cinqa sila. Hai. Ayyee waan wajjin yaaki maa baafachiifte naan jettani ani naaf mijataa miti bootaan inni dhugaa keessanii aartee baga diddee wayii deebee sanuu lalisaan dhufe lalisaan amma leenca baatee dhufe meeqa nan fida namichuma kana. Edda lalisaan baa dhufanii amma nin fida. Lalisa fiduu namicha fiduu. Edda nan bu'a arra nan bu'a maal isin duuba maal edda warri na jalaa kun. Nyaadhu takkaama kanas ni nyaadhu. Arra le rapa wale la mushi tanari dan. Allah karana godan hin beektan. Beeku jechuudha. Kaleessallee kan har'allee kan. Ayyaayye. Shirgotan nan gargaartan. Taabnaan gootanii nan moosistan. Mee maalumaaf sin qo'e mee maa sin go'e meen. Dhiirri dhufee mana moo magaalaa yeroo mara ani moo hin qabu. Atollee shamarree akka kooti dhateeti. Ittina garuu warra dhiiraa kana kan moosisaa jiru shamarran keenya dhugaa rabbi
Innillee shamarran nama galateeffataa ture giiftii kennaniifi. Dhugaa moo soba dubbiin kun mee natti maasinummaan? Akka dhugaa taate sinuun beektan rabbi. Shamarran keenya maaliif ol jibbinee jedha baran. Maaliif ol irratti ilaalame? Sitti hin dhaga'amini. Akkamitti natti dhaga'amuu dhiisa yaa jiran? Banatee sanuu sirba Sudaanii banatee akkasitti shamarran keenya jala kaa'atanii namoosisan jechuudha. Maaliif garuu maaliif oliif iyyaane nuti shamarran keenya? Gaaffii komii guddaa qaban dhugaa rabbii. Amma ni jiran inni tokko shamarran hin jiran ijoollee dhiiraa malee. Maaliif ta'e kun? Angaruu shamarran jala deemee tan giiftii kennaa fi oola guyyaa mara. Hintaane. Namni tokko siin dhufanaan jedhaa jirame maal jettan? Taphadhu jettu moo dhiisii bayinaan jettu? Daddafaa tokko naaf himaa. Dafaa. Bayima taphadhu jettan naaf ibsaa. Hin deemaniyyuu lammeeffaa argaa isheetu. Durattu hin jaalladhu. Konkoota kana. Adeemanii dhiira shamarran moosisuu malee dhiira shamarran keenya moosisuu hin beekanii kanaafan dhiise durattu. Sinigalaane deeman nu moosisuu malee guyyaa tokko nu mo'achiisan hin beekan. Akkasidha kun kanaan xumuramaa ani garuu namoonni illee inaaru rabbiin hin qalda malee maaliif ree nama wal baruu fooloo guddifachuu waa kana malee ani waaf ittaajamee miti jechuudha. Maaliif yoo jettan giiftitti illee haajaasaa hin qabu waa marattiyyuu ani garuu wanti hin barbaadin hin qaba malee dhugaa isiniin duraanis isinitti himee jira. Akkasii kanatti naa jabaadha namni tokko naa dhufaa jira. Yoo isin danda'ame fedha keessan ta'e namni hunduu sidaa keessaa yaa hin boo'in bakka sanyii kun boo'u yaadina akkanumaa rakkoo hin qabu jechuudha. Maaliif ree namni moo'uunis mo'atamuunis kanuma jiru. Kanaafiyyuu natti hin dhaga'amu jechuudha. Maaliif ree namallee baay'ee hin qabu an nama baay'ifachuufi. Waan hin barbaadu fedhu kanaafiyyuu malee ani meeqa dhufe kana jabaadha. أهلا وسهلا. Hello. Hello. يا حي الله. Yaa kee وين؟ ijoollee keessa sin barbaadan. Sabuma biraan naa dhufa ijoollee maal akka ta'e hin beeku. Hin taphachiisu rabbi.
Okay, ishi share sanirratti godhadha yeroodhaan galatooma warri yeroo seentu lammeeffaatti share nu godhi warri nuun jettani galatooma. Wanti tokko isinii fidee dhufe bareeddu tokko. Maa baatire? Maa baate? Mijatti bareedduu wayii isinii fidee dhufe? Nati baase moo? Moo ofii jetti kottu barreessi yoo si baase ana? Ofuma keetiin jettee baate. Nasi baate si baate. Sibba eeraa baranaa miti. Akkamatti nagaa jirtan? Nagaa koota alhamdulillah akkamati. Baga nagaa taate bareedduu kee. Haa? Baga nagaa taate akkam? Wajjinu baga nagaa taane akkamitini? Nagaa jira galata rabbi. Kottu geemii Baga tokko jira. adabannu nama qabdaa nama hin qabu garuu. Hin qabu. Kama qabnu taphannaa godhamaa rakkoo hin qabu. Nama meeqa qabdaati? Namuma shanan takka qabaa jiris. Waan hin jirre fakkaata. Itti hin jirreeti. Taphataa oolte kaatiin qabdaa kun hojiitti illee. No hin qabu ani namaa kenneera malee. Akkasi. Kan nagaa qabdaati. Mee ijoollee kottaa Nagaa taaftaa koo godhaan wallaahi. keenya wajjin taphachuu jira. Lammiffaa dhiira wajjin hin taphadhu iyyuu ta'an ijoollee keenya shamarran wajjin taphadha. Nu lachuu shamarran keenya waan nu hin jaallanneef ani ijoollee shamarran keenya warruma akka keenya nu jibban kana duukaa taphadha. Dhugaadha. Maaf wal jibbi namaa wal jaalanna? Ani maal beekanii dhaqanii warra dhiiraa moosisanin siidhi shamarran ummati nama moosisee dallee kaleessallee. Argaa isaanii. Walqixxee nun ilaalanii beeki. Dhugaa nama ilaalan. Ija tokko ilaaluu qaban. Eega inni illee bara maal nuti illee nuti obboleetti isaaniitti waa hunda isaaniitti inni garuu yoo tokko fuudhe maal isaaniif ta'a. Tarii achuma keessa hojjan ajjanatan jedhanii yaadan ta'a. Eegaa kanuma barbaadani. Rakkoo. Ijoollee mijattii illee warri follow hin godhin warri na jalaallee deemaa isheellee follow godhaa warri ishee jalaallee anaa illee follow godhaa anillee Dhugaa mee akkasiin naa kadhadhu natti tolteertayyu. Walla. Fooloo haa godhanii. Addunyaa anaa baxabbaxanii. Eegaa ijoollee keenya shamarran keenya yoo nun waliin guddisne maaltu nu guddisaanii yuutuubii illee yoo qabaatte ilaalaa. Shamarran gootu baay'inaan maal akka ta'e hin beekne. Wal tuffiidha ta'ee maa jire. Ani hin beeku gaara si dhiisanii achi deeman si iddoo dhiiraa waan isaan beeku sima jalaa ba'anii gara isaa deeman. Negatiivii fi positiiviin jaalala tokko. Negatiivii wal didee. Otoo beekanii maa fakkeenyaaf Luguma barii negatiivii amma jechuun wanna tokko dhakama baatirii kanaayyuu negatiivii oliif garagalchite akka hin dalanneen beektaa miti. Naasanumaaf. Rakkoosan amma warri dhiiraallee baay'inaan garuu warri dhiiraa walii kennaaf. Muuzee baay'ee baga dhufte welkaam. Isaan bareeddumaa arganitti deeman malee kan akka isaanii kana garaa keessaa hin qaban qulfii. Wallaa dhiirumoo Wal jaalatti warri dhiiraa. Warri shamarree immoo wal jibbiti. Haasha. Welkaam baga dhuftan ijoollee Oromoo qaqqaaliiwwan. Ijoollee eessaati sabboontu ati? Ani ijoollee Wallaggaati bareedduu ta'e. Wallaggaa Ijoollee warri sanillee hunda keessanillee sillee fooloo goona warri fooloo nu jalaa hin qabnellee isheellee deemaa fooloo godhaa isheenillee miicattee makeenya. Asbaayini anatu asbaa. Xiqqoo jedhee asbaa qoy. Hundi keessaniyyuu warri ishee jalas gara kiyyaa kottaati hundi keessaniyyuu fooloo waliif taana maatii waliif taana warra yuutuubii qabdanillee isinii guddimna sheer isinii goona akkas isiniin jedha. Warra dhiiraa shamarran illee waluma ta'e ilaala.
harkaaf gatii ittiin kaffalan waan ta'eef abbama argee abbama jechuun kasi dhufe yoo tutte bareedaadha wal guddisu sanumarraa hidhu. wallah. Tuttuqaa yaa jaran yaa jaranaa yaa jaranaa. Menu kakkabalaan lachuu kakkabalaa yaasaa. Warra achi jirtanillee warra jirtanillee taap. Arrarra waadee. Nama of deemtaa barbaadde eessa jirti sabboontu ati garuu? Waad galatoom rabbi si haa kennu dabalee rabbi si haa kennu kennaa bareeddu naa kennite bulla. Si gammachiisanii miiree nama wedda. Na gammachiisan bara baaboo naa kennanii. Sirrii jirta. Naa tuttuqaa abdii qoonjoo lijii. Waad galatoom waad 3 4 3 galatoom galata guddaa na biraa qabdan hundi keessaniyyuu Musee baalee galatoom gaaraajii. Indee hojjattiin lafa tokko wayi seente. Galatoom musee baalee baay'ee tokko galatoom. Argaa yoon jiru barakka nama waan. Musee waan museen jedhe si qatta akka inni ta'e taata akka inni jedhe taata. Nama sii kennitu akka ta'e kenna qixxaati naa kenna. Yoo inni mataanillee dhaabbadhu siin jedheen dhaabatta seera isaa kabajuu fi qabdi. Kabajaa isaan malu wajjachuu qaba. Teellaa dhufan malee koye kun ni argitaan kiyyee kun amma kun akkasitti guuranii dhufaniiru abaaboo taa'e maal jechuudha. Amma galgalaan hin guurinaa jedhin ka. Jallaa taphni afur irratti xumuramaa. Muuzee maal haa qaxxabu na himi. Amma miti kadhumarratti qaxaaxeen amma miti yaaki. Qixaaxeen amma miti dafi. Lakki tokko kana qaxxaamtee achirraan illee deemna. Laala booda walitti qabne qaxxaamnaa jedhe. Lakki yoo amma nama waatta wal qixa gallee jechuun. Atu fi qixaaxa muumseetu na qixaatu barbaaddaani. Amma Qaaraa nyaachisi qaaraa qabda qaaraa nyaati. Si bira jirra jedhanii daddafi amma tapha lammeeffaa baniyaate dhumarratti. Kana tokkoffaa qaaraa nyaadhu qaaraa nyaadhu. Qaaraa soqadhu. Okay silkii akkanuma dhiisii deemi qaaraa soqii qaaraa gara 5 yookiin qaxaatii biraa maalaa jedhu sheer godha ijoollee. Anaaf sheeriin godhan yeroo kiyyaallee sheerii naa godhanii barna bira jiranii qaqqaaliiwwantu na bira jira taa'erra lammeeffaa kanatti yoon sin nyaate. Yoo sin nyaate sheer naa godha. Deema sheer naa godha jarana jabaa of biraa qabdi miicayyoon. La. Miicayyoon akka jaddeetti gammadaa irraa xiiqiin dammarra mi'oofti kaan ijoolleen na biraa wallaahi galatooma hundi keessan. Taaptaap naa godhaa warra na jala jirta. Anallee taap godhama anillee keessanuma. Uummata qabsii taaptaap godhaa. Ati taaptaap hin gootu qabseetti nama nyaata. Dhaqii godhe abboo maal jechuudha. Godhaa mujatti akka ta'etti kan. Gama jaalala. Bayi tamboo. Eebanni tamboo maa inni afaan hin nyaatan tokko biyya jira malee biyya kana hin jiru. Baala isaa nyaatama dhuguma biyya keenyatti baala isaa hin nyaatan miti bareen xuuxaniitiin waan ni godhata. Akka sugaaraatti gossaniiti biyya keenyatti dhaggeeffadhu baala isaa ciranii ukkaamsanii. Anillee sanumaaf jedhaa. Ukkaamsanii ka'anii amma isaan tursiisan hin beeku ani biyya haadha warra kiyyaatti nargee akka yaakee dalaga turte maasii keessa ciranii deebaniitu gossanii caccabsanii finjaalaan gurguratan biyya keenyatti. Namni isa bitatee jechuun dhaggeeffadhaan
waraqaa mana barumsaa kana nu kadhatanii qaciccite nu kadhatan nurraa fudhatanii isa keessa ka'anii ittiin maraniitu akka sugaaraatti ta'uudhaan kan hin arge. Dhugaa akkas godhama. Taaptaap nu godha qeerroof qarreen Oromoo. Eessa jirta laaluu mala wallaa. Yaa jala najjabaadha silamu. Sabboontuu yoo waliin taphatte isin hin gammachiisu garuu taaptaap godhu jabaadhaame. Kudha lama keessa jirta. Sagalee kiyya asin na dhageessifta. Uuy borda wayi. Kudha lama jirtan. Manni wal qixa. Haa geefti. Sibira jiranii jarri laake sibira ta'anii sii kennaa jiranii likkaa. Laa mijaayoo takka qofitti. Arrabbiin malee waa tokko illee biraan qabu jiran. Lakkisaanii ilaalee Maadu Saadiyaa as bahime. Maaf duraati wanni hin taane abdii guddaa waan qabdu fakkaattaa bar yeroo duraa san. maaliin qabu? Warra giiftii sii kenna. Yoo itti deebiin taphanna itti sodaadheeraayyuu. Mee walla ati nama qabda seete obbira akka kee kan obbira keewwadhee ta'a seeteeti mobaayilii meeqaan nama wayya. Nama muraasa qofa itti qaba. Nama muraasa sannuinu nama qaqqashtii ijoollee qaqqashtii Oromoo. Sabboontu sabboona. Saddeet jirti 12 jiran ilaaluu jirtan ammallee lama deebistanii namoosisuuma. Haadee. Fuwaadee sana jalaa deeme mee fuwaadiin naa barbaada jala naa barbaada fuwaadii. Bakkitti maal nagee dhibba galchee fi argama isaa abbaa. Adda wayyaa. Atummaan naa jiraadhu waggaa kuma. Homaa miti ammallee ani abdii marabdiitiin jira. Dhaamee jira. Naani 271 dafi natu mas keessa na kabala as keessa yoo giifti dhabde ani giifti sinirraa hin fedhu galatooma inni naa kennite kiin galatoomi. Galatooma warri taaptaap godhaa harta warri waan nuti as darbitanis. 3 Fuwaadiin maan jedhan waan hin beeku amma nama tokkotti waan sii ta'u hin beeku. Fuwaadiin baa kanaa sila. Obbiraa qabdi nama obbiraa qabdi mijayyoodhaaf hin qusatina mijayyoof hin qusatina mijayyoon nama obbiraa qabdi. Biyyaa koottanaallee naadha anis obboleettii kan keetii miti. Wayinii na booti. Akkasuma nama keetti kana yoo tokko qabaatanii bar nama baay'ee qabaachuurra jabaan tokko yoo nama Nuti 300 galcha isi. Wayinii. Warqita galle. Fuwaadi abbaa biyyaa. Ishi qoy walii taanaa intala Oromootii miti kasiisa mana kennite ana qullanaaf. Barbuutti jaarsa kiyya maal godhe jettare? Waan qabna walumaa qabna rakkoon qabu ilma Oromooti. Ayyee nagaannaa jiraadhu atillee nagaannaa bul irriba gaarii warqee irra rafi. Deemaa jirta? Deemaan jira naan jedha bar. Fuwaadeen deemnaa illee si duubaan taphadhu wallaahi. Hin sodaatta kan. Inni sodaadha inni jira. Inni nan deema jedhe moo? Inni nan deema jennaa wallaahi hin taphadhu. Taphadha ammoo zeeroo illee hoo galte qaxxaatti. Inni numa qaxxaamta waan biraan taatu. Yoo inni taphadhu jedhe malee rabbiin taphadhu waayyuu. Rabbi galatooma. Homaa miti. Walqixa galleerra. Moo'uunis kanuma jiru garuu annii qalla malee waan. Laa fu'aadi gara kiyya kan kootti amma gara kan koo. Fu'aadi ammaa gandarra deemaa bula seete moo nama sadiitti nu jalaa galee ammoo namayyuu hin qabnu yaake. Ani nama hin qabamu. Laa fu'aadi ammaa sunuu Fu'aadiin galee warra seena gaambuli jedhee deemi. Akka na bira dhufu abdii qaba. Wallaa deemeen. Karaa nagaa jennee ni jira. Duddaan daakuu haa ta'uuf. Atillee akka inni deemu feetaan argaa feetu. Maan naa godhaan hidharee homaa naa godhaan jiru waan ta'e. Sadiin jira 9 jirti. Jira.
Ijoolleen akka balaa rabbii fedhan akka balaa. Yeroon ganaa Kudha jirti akka balaa. godhisuuti. Kudha lama jirtan sadii jira. Ni mo'ama. Waadii Taattaan rammaan naa godha namoota. sabboon sabboontu. Sinit taata. Badee rabbi fedhan namoosisiina. Namoosisiina. Ay, marabbii kiyya. Inta sagaleen kiyya si dhagahamaa jira isheeti. Qal'is yaada Chilla. Kudha lama ani sadii jira ijoollee. Garaa Yoo sadii nyaata jedhaa jedha. yaa kee adabbii hin danda'an ijoollee na beektane mala kiyyaallee baay'ee adabamuu hin barbaadu maaloo na gargaara. Yaa kee na gargaara. Yoo jedhaa. Jarana rabbi adabamuu hin fedhan. Adabbii hin danda'u wallaahi nan gatiidha na bira dhaabbadha. Sadiin jira ijoollee nan gatiin maaloo. Eessa deemtan? Maaloo maal inni mallisaarra nuu buusaame maal mallisaa buusaa maal mallisaa jaallatanii. Argaa barreessa. namni karaa kan jedhan karaa guddaa Ijoollee waan na baase hin beeku hammi catti dafii deebi. Walla waan ta'eef hin beeku waan. Kottu mijatti deebi'i. Eeyyuudha mijatti maqaan ishee deebi'an waama. Mijatti na waama deebisaati. Eeyyuu maqaan ishee na waama. Hin beeku waan na baase ofumaan. Shabakaan na qabinsi yaani torkiin na qabin na dhaabachise. Mijatti deebisa. Maqaan ishee Rabbi. Eessa dhatte mijattiin? Maaloo michuu rabbii jedhi. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam? Nagaa keedha? Nagaa galata Rabbi akkam? Jajjabaata? Jira alhamdulillah. Afyaan? Bareeda jira.
Geemii taphachuu feetaa? Tokko taphannuure. Ijoollee baay'ee of jalaa qabdu na fakkaata. Nam tokko na jedhan jiru. Reef seenuu kooti. See dhufan kaaniin qabu iyyuuti. Yoo Nama namni afur qaban. nama tokko iyyuu hin qabu. Yoo namoota yoo. Sinna darbu yoo si moo'aayya. Asillee namoota ani shakkiin qabu maaliif shamarran keenya dhiira jaallatanii ni sammasii dhufani. Na jalan dhufan malee. Yaani akka carraa ta'eeti. Hin barre garuu. Yoo tapha jaalala yoo maal jedha? Tokko bichaa mokkorraan naan jedhe. Nan qaxxaatu miti waliin qaxxaanu. Hin qaxxaanu wayi. Ni ergita moo ergi? Bifama ijoollee koo nan dhufame mucaara kan qabdi. Nama baay'ee qabdaanati. Hin qabu no yaani silama teenyee taphachuudhaaf ture. Nagaa bulii. Qoy hin deeminiiti. Taap godhaa zimmadhaati. Konneshiniin na baasee hin jettu. Anaariif banee seenaaru achumaanatti na ergite. Anillee aduu mijatti wajjin taphataa jiru na baase si amma kana. Taap godhaagaa. Akka godhaagaa. Taap godhaa. Warreen jala jirtan hundi keessan. Maa namni jiru hin jiru nama sadii moo afur. Nama kabalaan illee ammi jedha. Ammi dhuftan kun as keessa na kabala ofeetan as jakii yaallee ofeetan gurra kiyyaallee ofeetan sani qabaa. Kabala. Ja'a jira namo'e. Sadii ja'a. Haasara. War namni isa jala nama sadiiti jira. Isin nama meeqa taatanii jirtani. Taap godhaa hin jiru amma akka jiran nu godhaan jiran dhugaa. Lam indii. Minoo naachuu noo. Lidiyaa. Teessanii na ilaaltanii sagal jira yaa jira naani sadii jira. Hai. Maal taasisan? Sarkii keessa xaafannaa kan jirta malee jira beekti nagaa keedhaa. Taap godhi har'a maqaa kee gaddoo barbaadde filaaworii natti ergi waan qabdu natti ergi. Mucaan kun akkasiin nama waanna. Hiyyaa maal jettan natti hin ergitanii? Galatooma. Warri naa dhuftan galatooma. Nama sadiin qaba sadan keessaniyyuu taap godha 12 ja'a jira. Anjaa jira na ilaala. Warri dhuftan na kabalaan hin ilaalinaati. Fuula keessa callat. Maal maddiisa kana kabaloon dinqiidha muuziqaa baloo akkasiin jedheen. Mee taap godha yaake. Naanaamoo ammallee naannamoo naan kaa. Hin beeku sidiin jedhe isinitti himadhee jira. Ammoo hin barbaadu hin beektaniini. Adabammoo akkan hin barbaanne illee hin beektaniini. Nama achisaa akkamii ijoollee koo. Nama 15 guuttanii baay'ee si yaade odee. Anis baay'een si yaade biikkii koo taap naa godhu. Warri na jala jirtan isallee fooloo godha. Hundi keessanii wal fooloo godha. Yuutuubii illee yoo qabaattan nuyi warra ijoollee jaalalaa waan taaneef yuutuubii keessanillee maatii waliif ta'a. Sheer ol godhaa ol guddisaan siin jedhaa. Warra si bira jiranatillee naa gaafadha. Ijoollee koo dhageessumatti fakkaata sagaleesi. Akka keetti bareechaa haasa'uu dhiisus. Fooloo ol godhaa ol guddifadhaa. Ol jaalladhaa yuutuubii oliis guddisaa jedhaati. Naga'u miti garuu. Dhagaan jira. Moo dhimma moo miti maal hin baay'anne. Maal hin baay'anne reessi na kabalaa jennaan calluma jettan na ilaaltu inni kaa 15 jira baay'atu. Onamoo illee innillee keenyumaa garuu sinillee kaamaale. Ani ofiin hin taphadhaa ofii kiyyaa taa'u jira isin silaa kan nama hoosisuu qabu. Taap nama 11 jira nama 11 jira. Taap godhaa jedhaa jira inni ani sin Tapha jaalalaa tapha tokko jira. Jalan. Ja'a 15 ijoollee. Sanuu qixxee ijoollee hin geenye argitani. Dhugaa akka Qixxee carraati. ballee jira rabbi na gargaara.
Yaa raarararara. Nan ilaalinaa kamaaloo. Na butaa ka ijoollee koo Wayii fudhatanii irra kan dhaabadde. dhufte kan amma dhufte kun daddafi daddafi. Shanan keessan kun namni shanan qabu kun namummaan tokko namoosisuu hin danda'a baratu beektani garuu kaffaltii isin hin barbaadu. Dhugaa Waa rabbi nama tokko waan kudhantu jira 30 ture maaf akkas hin midha hin ilaalan hin beeku. Maaloo nama kudhan. Uff. dhugaa rabbi otoo fuula keessa otoo calluma jettanii nu kakkabaltanii waanuma isinirraa hir'isu hin qabu. Harka isin dhukkube yoo harki isin dhukkubellee Waaw. anantala keessaniif jettanii micaa keessaniif jettanii harki isin dhukkuba rakkoo hin qabu obboleetti keessani. Saba biraaf iyyuu godhaa harki isin dhukkubaa olamaan taatan. 30 Fuwaadeen naa gaawwadhaa dhufe jiraadhaa. Dhumattee bara. Kube fuwaadee ilaala fuwaadeen dhufee jiraate. Fuwaadeen naa dhufee jira abbo. Amma shakkiin qabu akkas immoo. Maal sitti darba? Wallaahi waan inni natti darbu teessee ilaalta fuwaadeen dhufee ammoo nama tokko Ijoollee illee hin dhagaatti kadhatu miti. taa'aa odeessanii. Darkuu yoo sammaachuu noo jarrina jaleertan hundi keessan. Lakkaa'u jalqabe ka fuwaadee wawwaa jiraata. Yaake manuma arki. Arraan immoo amee eewwaa. Foo. Jedhuma nama Jiraate qopheeffatu. fuwaadee. Way fuwaad. Irraan Fuwaadii dhiyaate duraatti amiidhaan ni fuwaadhi. Fuwaadhiin baruun qabaan. Ara fuwaadhi. Warra gandaatiin ni. Maaloo warra garaa gandaa socho'u. miti wallaahi hin beeku Wanti iyyuu. qooddootti ni hirkituu Hin rabbeeru. beeku. Kana hundaan na caalchistaa obboleessoo. Naa maaliifuu rakkoon qabu yeroo biraa wajjin taphachuu dandeenya geeffire. Ishee Siif jira jira. Siif jira siin jedhanii. haa? Siif jirraa taphadhu siin jedhanii ijoolleen si jala. No hin jiru nam tokko hin jiru deeman hundi jaraayu. Ana bira nama 5tu jira si biroo. Dhugaa nama 3. Nama 5 hin qabaan. Rakkoon qabu yeroo biraa wajjin taphannaa. Nama biraatii wajjin taphachuu dandeessa ammaaf. Ishee Ayyee galatoomish. Halkan gaarii qabaadha. deebisee. Ayyee anillee kana caalaa qaban barbaadu. Taphadhu ijoolleen biraa yoo jiraatan. Yoo ati tokko dabalanna jette si obsa waan dabalannu jette nagannaa buliin hungaa. Laala ijoollee bira deemeen taphata. Maaliif yaani qophii malee waan akkanaa namatti tolu. Taphnis immoo yeroo taphannu yoo wal qaxxaane namatti tola. Giiftii akkamiin kennana dideeman jedhummee deebinaa deebisi baay'inaan illee itti naaf himi. Giiftii akkam? Akkamiin giiftii kennanii jedhanii gaaffii gaafataa jiran. Saantima barbaada ka giiftiin tola deema? Ola Saantima hin deemu sanuma akkamittiin kan jedhu kamaa deebisi. akka dandeettii Kanooticha jaraatiin adabamtee galta adabbiidhaaba. birrii 10 birrii 5 fakkeenyaaf waan akkasii irraa qabaate ababaan sun yookiin birrii tokko birrii 3 gaafata. Amma birrii keessaa qabanuun. Ni qabaa jedhaa jirti yoo qabaatan yoo birrii keessaa qabaatan akkamitti ergan duuba nutti ni qabaa jedhaa jiran. Hin qabdi miti saantima keessaa qabdi miti. Asurrammaanidha inni hin qaba dhiiradha. Hin qaba miti. Akkamitti ergan? Walitti himanu ka jarri keessaa namni bira jiru ittiin agarsiisu hin jiru silkiin agarsiisuu barbaada. Adabbii keedhaa bari'aa kennuuf himi kan adabamtaa bara. Naa adabdee ni dabamu jedhee ture. Dhaga'i fakkeenyaaf bakka giiftii namaa ergantu jira miti. Intini tokko jirti ababaa dhiistee qodaa giiftii sana totta ababaa bira dabartee jalqaba ababaa jirti giiftii sana jirti ishee totta achi maxxansitee ergita waan fedhe amma birriin kee danda'u jechuudha. Keeppii jira waan adda addaa leencallee yoo birrii baay'ee qabaatte jechuudha. Nandi Yoo birrii baay'ee qabaatte leencillee hin jira. Walumaa galatti innillee adabbii isaa xumuratee jira. Yoowwan namaaf kennuu barbaaddanii hin tuttanii jechuudha. Iddoo habaaboo sana. Habaaboo irra tartaniitu kan habaabootti aantu saanduqa akka saanduqa wayiidhaani. Ishee tuttanii. Hin tuttanii. Yeroo kana sana gadi dhooftanii. Kan sinii baasa jechuudha maallaqa keessan kan fudhatu. Habaaboon kan ammas irraa saantibamee ammas kan jedhutu jira. Gosa hedduu jira waan feete erguu fi dandeessa. Xiyyaara si ergu waan fedhan si erguu danda'u. Achi keessa guutee jira jechuudha. Kanuma sitti tolee fuutee gadi dhiisa. Kanuma waan biraa hin qabu. Galatoomiyaa. Meeshaatis galatoomii ulfaadhu. Yeroo biraa garuu wajjin qabannaa. Bor sa'aatii meeqaan siin jirtu?
Borwayyaa? Borii jechuun nuti sa'aatii kana hin gahin sa'aatii kanaan dura kana dursitee sa'aatii tokko ol turuu qaba. Sa'aatii kanaa jechuun kun amma sa'aatiin taree waan jiruuf Sa'a kanaan kamiyyuu dura nan danda'a. Eegee bartee okkee rakkoon qabu. waliin qabnaa nuti foloo. Eh, Ayyeesh. Sa'aatii sii danda'ametti aayinaan jedhi ishii natti himi keessaa. okay. Nagaan naa bulii galatama. Nice. Giifti namaa erganillee Fuwaad galatoome. Fuwaad galatoome. Giifti akkamitti akka kennanne didee kan jedhuuf Abdurrahmaan sii fi mannee jirra. Ama sii galeera galatoome jettee jirta. Akkaataan sii galee seeniiti ilaalee iddoo si dideetti kokkeessan na gaafadhu. Kan dhufe kun maal barbaada? Saba biraa taanaan booddee godhiyaan. Abshir galatoom. Galatoom haadha. Kan dhufe kun salaam alaikum. Ijoolleen kiyyaan barbaaddu saba biraa taanaan. Hello. Salaam alaikum. Ijoollee namni tu maqaan nagaa nama hin gaafatin tapha eegalu takka dhageessanii. Takka balaa baasaa ayyaa xoobiidhuma naa godhaa. Sun rasiidallee birrillee sinirraa hin fudhatu waan tokko siniin barbaachisu. Abdurrahmaan fuula keessan akka balaa gilbii naa kennaa. Namni tokkotuma sagalee namiin taphan irratti banee dafa. Eewa akkas namummaan tokko nama moosisuu hin danda'a jechuudha kana. Na rukkuta asuma keessa. Natuma calluma jedhaatan marki sin dhukkubdetti. Harka keessan sana immoo nagaa siniif argattu harki keessan warqee sinii haa taatu. Qubni keessan dhukkuba warqee siniif haa taatu. Nama ja'a jira ja'aan kun kabalaati daddafaa baasa nama kana walii isaan beeku. Nama kun dubbanne tokko dhufee jira dafa. Jaranatti jabaadhaa gussaa as keessaa riyaa baasa. Jaranaa wallaalee daddafa. Shan nama 5 jaarra. Eewwa. Nama tokko hamma ammaatti Abdurrahmaan bichaadha kan na tumaa jiru kan na kabalaa jiru Abdurrahmaan bichaadha. Abdurrahmaan takka boqonnaa fudhadhu haara galfadhu. Itti darbe namni biraan dafa. Dafa. Nama 5. Shanan kana keessa nama tokko na tume amma ammaatti. Kabiraan illee na kabalaa. Share godhiini. Okay. Ayyee aayinaan jedhe ati amma kana yeroo akka irraa baateen aayinaan jedhi. Miseenjeriin kiyyaallee maquma kanaan jira. Warri kina dubbisuu barbaadan rakkoon qabu keessaan kottaa. Daddafaa amma kanan baana. Karaa galaadhaan illee siniin geggeessa. Daa'iqeen kiyyaa 4,000. Wallaahi galatooma. Heddunaa galatooma. Har'a Fuwaadeen illee birrii naaf kenneera. Birrii Fuwaadee kana tokko otoo hin sharafiin hin beektaniin waan hin dalagu. Ani waan asirra taa'ee hiyyaa bulu kana laawoon bishaan kana yoon ittiin dhuginaansiti. Sababa kiyyaa kan rakkataa jiru bira hojii kiyyaa saayitii hojii dhaabee hirriba kiyyaarraa kutee wanti nazzala taa'aa jiru miskiina biyyaa gargaaru waan biraan miti. Dhugaa waaqayyooti. Hela bishaan kana keessaan bitadhu sinin jedhan. Saantii basirraa walitti qabamtu kana ani ofirra akka dha'oo jettan mata kiyyaan miti. Ani mataa kiyyaarra illee darbee nama gargaaraa jirudha. Galata Rabbii garuu wanta nasirratti dalagamu kan 5 beektaniin saantiba 5 sharafwan. Akkasumaan baase YouTube irraallee taatu. Dumbullaa tokko mataa kiyyaa fi asirra taa'ee yaan bulan. Kanaafiyyuu naaf galatooma yeroo gaarii naaf qabaadha. Isinin jaalladha.
isinin kabaja. Sa'aatiin illee kutee jira tapha baay'ee asooneerra. Nama hedduuf kennaa turtanii akkasin daddabaa jirtanillee qubaan qabaa. Nagaannaa bulaan sin geggeesseraa silillee baay'inaan jedha. Nama hedduu bira waan turtaniif akkasin dadhabdaniin beeka. Kanaafiyyuu taphan taphadhu nagaani sigaa deeminaan jedha naa barreessaa kaa. Anillee sin geggeessee diibaa sin dhiisee deemuun garaa na nyaatti garuu. Baay'ee hayyaa dhokii galata. Naan jedhe ishee. Warri biraanis deemi jedha afamaa addaanis sin geggeessa. Namni 5 kanaaf ta'a. Yalla nagaatti naa bulaa yeroo gaarii qabaadhaa halkan gaarii nagannaa jiraadha. Baay'ee yeroo gaarii qabaadhaa hambaa jira nagannaa jiraadha yeroo gaarii qabaadhaa boor nama wajjin tura.